منية والله يا نما قلبي قبدو أيها العقلاء أيها العلماء مي والله قم ربي دي بس أمريكان كي مي كنت رحمن يمكن يهندن داء ماي كبي زبن الإراف أمة إثيوبيا رسول ربي الراكاسو ilmaan oromoo khaasatan biyya keessa taa'uuf rakkattee biyyaa baate wallaahi rabbi si haa qananiisu ilaalkaan osuma biyyaa baate rizqii barbaachaaf deemtu wallaahi qurxummiidhaaf qallaba taati kaan immoo osoo nan hojjattadha jettee baatuu biyya namaatti duuti kaan yaabboo akkuma dhufte aggeesse waa osoon dalagatiin qabamte darbatamte biyya buuti aboo maal jettame subhaanallah ilaal gartee rahmaanoon keenya hin danda'a maayiqabii kana alanuma nurraa hadhaabu yaa rabbi ati hin dandeessaa yoo abaasi wa'ii akaakayyuu fabaabayyuudhaan achi as dhufa nutti jiraate yaa rabbi nurraa dhaabi gaha aboo nuti gabroottan keeti yaa rabbi wallaahi sirratti kakanne yaa rabbi maqaa kan kee gaggaariidhaan si kadhanne yaa rabbi nurraa dhaabi tokko tokkoon kan keetiin mana namaa keessa gugguufu rabbi sirraa hadhaabu wallaahi tokko tokkoon kan keetiin ilmaan namaa miicurraa rabbi aboo wallaahi sirraa hadhaabu subhaanallah ilmaan namaatti xuuxxoo qabuuf ilmaan namaatti afata afuudhaaf namuma dhidhiibuudhaaf maal gochuudha subhaanallah 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 ilaa kottu qodaa nama miicuu kana keessa wallaahi obboleettuwwan keenya rabbi habaasu jiruun biyya ormaa kun gahaa rahmaanoon keenya hin danda'a ganiyyummaadhaan durummaadhaan yaaboo imaanaan taqwaadhaan biyyatti nu hanaannessume yaaboo aboo fayya macnaa zaahiraa tokko tokkoon kan keeti yoo nama akkeessaa dhukkubsataa jiraatte wallaahi rabbitti amrii kan kee deebifte hadha rabbi si haa fayyisu kan qalbiin si dhukkubu rabbi si haa fayyisu kan yaaboo mataan si dhukkubu rabbi si haa fayyisu kan kaleen si dhukkubu rabbi si haa fayyisu kan honneen si dhikkifatu har'a rabbi si haa fayyisu kan coggaarraa kulaalitiin si dhukkubu rabbi si haa fayyisu kan qaamni kan kee qalbiin kan kee dhukkubu rabbi si haa fayyisu kan qaamni kan kee si dhukkubu rabbi si haa fayyisu ilaa rabbiin qalbii namaa qabu qalbii keen qabin aboo wallaahi rabbiin qalbii namaa yaaboo akkaseen hin sochaane godhe yaaboo gara kufriitti gara gaggalchu yaaboo rahmaan qalbii kan keenya diinii irratti rabbi nuuf sabachiisu tokko tokkoon ummata kan keenya maaqabii yaaboo zabana dheeraasitti gatame diinagdee keessatti sabummaa keessatti jireenya keessatti wallaahi garbaaf musta'mal abotaan wallaahi bitamni hojjechuu kana gaaboo rabbi nurraa hakaasu rabbi nurraa hakaasu miniyadhu wallaahi yaa nama qalbii qabdu أيها العقلاء أيها العلماء مي والله قم ربي دي بس أمريكان كي مي كنت رحمن يمكن يهندن داء ماي كبي زبن الإراف أمة إثيوبيا رسول ربي الراكاسو ilmaan oromoo khaasatan biyya keessa taa'uuf rakkattee biyyaa baate wallaahi rabbi si haa qananiisu ilaalkaan osuma biyyaa baate rizqii barbaachaaf deemtu wallaahi qurxummiidhaaf qallaba taati kaan immoo osoo nan hojjattadha jettee baatuu biyya namaatti duuti kaan yaabboo akkuma dhufte aggeesse waa osoon dalagatiin qabamte darbatamte biyya buuti aboo maal jettame subhaanallah ilaal gartee rahmaanoon keenya hin danda'a maayiqabii kana alanuma nurraa hadhaabu yaa rabbi ati hin dandeessaa yoo abaasi wa'ii akaakayyuu fabaabayyuudhaan achi as dhufa nutti jiraate yaa rabbi nurraa dhaabi gaha aboo nuti gabroottan keeti yaa rabbi wallaahi sirratti kakanne yaa rabbi maqaa kan kee gaggaariidhaan si kadhanne yaa rabbi nurraa dhaabi tokko tokkoon kan keetiin mana namaa keessa gugguufu rabbi sirraa hadhaabu